Nagaan isiniif haa guddatu kabajamuuf jaalatamuu kan taatanii Elsaatuuf jalatti kan argamtanii hiriyoota koo akkam jirtu nagaa keessanii arra wal wajjin ciree hojjanna gaarra illee hojjechuuf ta'a inni argitan kuni egaa kunooti asitti qopheessee jira kun timaatimiidha kunin ፍልፍሩሚ ቦራዳ ሁንዲማዳ ኩናሞ ሹንኩርቲዳ ኩን ቃሪያዳ ዘይቲን ኪያሳስ ጀራ ኩኖማ ዘይት የቆት እትነቀላ የሮባዬ ዘይቲ ኦሊቫዳኒ ሆጀቾኒ ነትቶላ ወይራ ዘይት ሰሚኒ እንዴተኑ እንዲከሰኑ egaa akkuma argitanii zayitaaf o'etti shunkurta qofatti naqeeraa jira harka tokkoon waan kaameraa koo qabeeruu fi saniiti egaa kana booddee immoo kunoo qaaraa mummureeru keessatti buuseera waluma faanatti buusa labbi isaatiin hojjedha yookaan killeen xiqqootii egaa akkuma jaallattanii kun sirriitti aqlaallee hojjeta killee kun immoo akkas labbi hojjechuun natti tola waan ta'eef egaa amma immoo kun timaatima kiyya gubbaanitti buuseetiin jira tomaatimi fi shunkurtiin xiqqoo walaaf fudhatu ama ini berumur kuna saboda sabuk itu kita kuna mau filfil aswati ya kuna mau black pepper ida ini bekuan kayak itu sekarang itu tinggal ini kuna mau kille kuasi tu kopi dezra kuna tu kille afurida nama ciree nama lama nama sadii singa isin hundumaanga hamma nama hordoftan hundumaanga bisa kanaani daqiiqaa xiqqoo keessatti hojjanne nyaata gaarii qaama keenyaaf ta'u kana caalaa hin bilcheessu anini egaa akkuma isiniin jedhee labbi hojjedhe nyaachuun barbaada isinis akkasii hojjechaatiin fayyadamaa isiniin jedha harka tokko waan qabeetiin jiruu fi egaa killee kootti naqeetiin jira egaa akkuma argitan kana kunooti qursii beeksisee jira kunoo qalsal haaluma salphatti daqiiqaa 5 kan guunne keessatti bifa kanaan qopheeffanneetiin nyaachuu hin danda'ama kunooti killeen koonaaf ba'eetiin jira kunoo asitti kan argitan kuni zayitooniidha dhugama mana kanatti waan bira jiran hin fayyadamani malee baay'ee jira yeroo fayyadamna nuti waan nu fayyadu hin beeknu hin nyaannu nuti namaaf baafamee kennama dhugaa wannaan dhufa kana jaarkaanii kana xaasaa akka jiru san shigin dhufa garuu hin nyaannu nuti
lufaa lufaatiin fayyadamna garuu isin warri manaa qabdan fayyadamaa baay'ee gaariidha. Zayitooniin akkuma beektan biyya keenyatti widdiidha. Kana fakkaataa qursiin koo kanarra hojjedhee kottaa waliin haa nyaannu. Egaa nama hundumaaf hin gaa'e jedheera duratti isinitti himeetiin jira. Nyaachuun duratti galateeffanneetiin nyaata nyaannaa. Egaa hiriyyaan koo dhufaatiin jirti. Ani qursii mana kanatti hujuu in hojjedha jedha. Ishiman dadhabe yoo an hojjedhu hujii qabdi, yoo an qursii dhiyeessu hujii biraa qabdi. ግን yoo qursii hojjedhu in hojjettu. Maal jettu mee nama akkanaa dhugaa? Wayi buusinuufi. Egaa kunoo dhufteetti qursii sin hojjettu yoo hujuu sin dhuftu iyyuu kunoo kana fakkaatu. Maal jettu nama akkanaa dhugaa? Nama aarsaa bee dhugaa? Kunoo laalaa akkuma argitanii kunoo qursiin isin hundumaaf hungayaa kottaatee nyaadhaa bifa kanaanii daqiiqaa xiqqoo keessatti qursii bareeda hojjannee nyaachuun hin danda'ama. Haa nyaannoo isiniin jedha. Kunoo zayitooniin illee kana fakkaata. Asitti ammoo kunin hin beektanii tahiina kun tahiinaadha. Kun qariirra jiru kun tahiinaadha. Kun ammoo bijinjaan irraa hojjetama. Hin jaalladhaani karaa kooti isheenis hin jaallattu bulettiin koo. Innaa qixxaa nyaannuun ammoo kana akkami qixxaaf Elsaan mee xiqqoo dubbadhu. Elsaa qixxaa jaallatti baay'ee. Ruuza nyaadhaan dhugama qixxaa kana yoo argu bakka akka waan foonnaa qophaa'etti dhugaa nyaadha. Esi qixxaa fi buddeena jaallatti. Buddeen amma kun ilaala torbaanitti buddeenni bakka birrii riyaalli 10 riyaalli 20 dhaabbataadha. Waxii adda addaa egaa akkuma kana dura sitti mul'isee viidiyoo kiyya irratti argitanii akkas hojjetaatiin hin nyaanna. Foon ደግሞ ሆጀራቱ ደግሞ ድንቻ nyaata. Dinnicha jaallatti dinnicha lichaa. Foon nyaatu. Insobaatti caddaa insobaatti foonnaa ilaala foon nyaadhaan. Anna hin jaalladha. Kuduraalee hin jaalladha dinnicha. Akkas bakka akkas waan akkanaa kan hojjechuu buddeena daabboo xurushoo jaalladha. Hin beektuumi xurushoo bakka hin jaalladha. Naaf galatooma kadhanneetiin nyaanna wajjin kadhannaa. Abbaa keenya maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin eedde sa'aatii kanaan nu geettee ulfaadhu saateef nu waliin jiraadhu. Kan nyaannuuf kadhunnu kana nuuf eebbis. Warra kana dhabee rakkatee mannaa keerra yaad. Kana nyaannee ulfinna keetiif akka dhaabbannu nu gargaara. Kana hundumaa isa nu jaallate isa nuuf jedheetiin du'e maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos irratti kadhannaa nuuf dhaga'e. Ameen. Haa nyaannu goottaa. Inni biroo ammoo egaa shaayii nuti. Shaayitti sukkaaraan fayyadamnu guddaa natu hundum darbee malee sukkaara bunatti gonkumaa bunatti sukkaara hin fayyadamnu. Akkasitti baradhaa isinis sukkaara malee dhugu. Maal fidde adda Elsaan naan hin jedhina. Sukkaara malee dhugaa shaayii. Maali maqaa isaa bunallee sukkaara malee dhuguu baradhaa. Kana fakkaata. Haa nyaannu nyaadhaa. Egaa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti nu ta'a. Kan ammoo eebbaa isiniifillee haa ta'u nuufillee haa ta'u baay'ee jedhi kaa. Dubbadhu chaawun jettu maal? Sadhiftee nyaattee argitanii? Dadhabdee nyaata? Nagaatti jedhi laayik godhaa, sheer godhaa, sabskiraayib godhaa jedhi. Subscribe godhaa fi laayik godhaa fi mudumatti. Ciao nagaatti jedhaa. Galatooma waan nu wajjin turtaniif baay'ee galatooma. Yeroo biraa walitti deebinaa laayik, sheer, sabskiraayib yaadas nu kennaa. Isiniin jennaa baay baay.
Thank you.